Ayyee ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota tokkummaa shoo jirra jirtu nagaan keenya kan jaalalaaf kan gammachuu bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha guyyaa irraa sagantaa addaa qaban sagantaa keenyaatti akka turtiin waliin gootan abdii sinirraa qabna. Egaa sagantaan keenya guyyaa irraa waan lama irratti fuulleffanne hundinuu dhimma Oromommaatii. Egaa isinis hanga xumura qophii keenyaatti turtiin waliin godhaa jenna. Ceessa tokko simbiraan geenyee kan isinitti deebinu ta'a hanga dhumaatti hordofaa. Hordoftoota tokkummaa shoo jirra jirtu irra deebinee isiniin jenna. Egaa sagantaan keenya guyyaa irraa haala siyaasa yeroo ammaa TV akkasumas immoo hidhamoo obbo Jawaar Mohammadii fi akkasumas dhimma obboleessa keenya Mahammad Said biyya South Africa irratti du'een wal qabatee qeeqnii tokko Facebook gubbaatti ni deema. Egaa namoonni yakka kana raawwatanis walumaan dhokfamaniiti kan turanii amma immoo qeeqni kun darbee kan ka'aa jirudha. Egaa sagantaa kana lamaan irratti fuulleffannee isin biraan ga'uudhaaf isiniif qabannee dhufnee isinis hordofaa isiniin jenna. Egaa duraan dursaa ilmaan Oromoo haalli amma inni keessa jiru kun hedduu yaachisaadha, hedduu waan namatti hin tolledha. Egaa obbo Jawaar Mohammad erga hidhamanii asitti hiriirri guddaan Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti deemaa jira. Lubbuun qeerroo hedduus darbaa jira. Innis immoo mana hidhaa keessatti dararaan akka isarra gahaa jirudha kan darbinee dhagaa jirru. Egaa kanuma wal qabatee mootummaan biyya keessaallee namni kun yakkamaadha jechuudhaan mana hidhaa keessatti akka inni hin baane kan godhaa jiruu fi akkasumas immoo hawaasni diiyaasporaa biyya alaa teenyee wanni nuti hojjechaa jirru kun xiiqidhaan akka mootummaan kunillee nama kanarratti jabaatee rakkoo irraan gahu kan godhaa jirudha. Egaa nuti immoo akka dhugaa Oromoo irra dhaabbannee siyaasaa fi lagaaf gandaan akkasumas paartiin wal qooduu dhiisnee akka Oromoo tokkotti nama kana cina dhaabbannee rakkoo kana keessaa baasnee waan inni balleessellee akka inni qajeeluuf immoo irratti qajeelchama kennineef yoo jenne hawaasni kun burjaajeensa keessaas lubbuun qeerroo darbuu keessaas obbaasuu ni dandeenya jedhee yaada. Kana irratti namoonni haala gaariidhaan irratti hojjechuu danda'an abboolee amantaa fi abboolee gadaati. Hanga wanaatti sagaleen abboolee amantaa fi abboolee gadaa hin jiru. Isa kanaaf hawaasni keenya bakka jirrutti waan kana dammaqiinsaan irratti hojjennee dhimma kana irratti abbooleen amantaa fi abbooleen gadaa akka hojjetanii waan kana furmaata itti gochuun dirqama hunda keenyaati jechuudha. Egaa wanni amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru hedduu waan gaddisiisaadha. Gariin siyaasaan wal qoodee ati paartii kana, ati paartii sana, ati paartii kana deeggartaa, ati shaneedha, ati kaafaa'uudha, ati odeeffaadha yookaan bilisiginnaadha jechuudhaani waan nuti miira keessatti wal galchaa jirru kanaani Oromiyaa dirree jeequmsaa fi dirree nageenyi keessatti hin jirre akka godhaa jirru walumaan kan argaa jirru. Egaa ilmaan Oromoon kutaa 11 obboleeyyan akka ta'e namni kaminuu ni beeka. Egaa ilmaan Booranaaf deeme Booranaaf Bareentuu irraa wal horee deebisee naannootti immoo naannoo 11 keessatti illee bal'atee aanaa fi gandatti qoodamee kan jiraatudha hawaasni Oromoo. Sana keessa darbinee haalli Oromoon bara 2019 hanga bara 2020 kana keessattuu bara 2020 kana keessa jirtu hedduu yaachisaa ta'ee argamee jira jechuudha. Kanaaf rakkoo kana keessaa ba'uus hawaasni keenya dammaqiinsaan abbooliin gadaa fi abbooliin amantaa akka Oromiyaa keessatti rakkoo jiru kanaaf furmaata gara mootummaatiinis gara dhaabbilee siyaasa Oromootiinis rakkoon eessa jira jedhanii keessatti qorannoo godhanii hawaasa keenyaaf dhiyeessuu qabu jechuudha. Egaa kan hidhamee jirullee hidhaa baasanii rakkoon wanni kan isa bira jiraate rakkoo kan hawaasatti adda fidanii jechuudha. Yoonni yakkamaa yookiin rakkoon isaa akka isaatti jiraate hawaasa kana beeksisanii namni kun akka inni badii qabu beeksisuun dirqama jechuudha. Mootummaan illee yoo rakkoo qabaate rakkoo mootummaan kun qabu mootummaa kanaaf kana gaafannee jirra. Rakkoo kana immoo mootummaan sirreessuudhaaf hin didee hawaasni dammaqiinsaan mootummaa kana irratti kan hojjechuu qaba jedhanii beeksisuu qabu ture. Egaa wanni amma deemaa jiru dibbeen gara lamatti tumamee namni Oromoodha an akka mataa kiyyaatti ati dhaaba kana, ati dhaaba sana jedhanii yeroo warrabsan hedduun itti qaanfadha jechuudha. Diinni kan nu beeku Oromoof Oromummaa keenya qofaani. Hamma haala deemsa nuti keessa jirru kuni
Oromiyaa ceessoo osoo hin taane Oromiyaa kana dhabamsiisuu irratti deemaa jirra jechuudha. Mootummaanis hanga nuti asii waa hojjennuun aamileen isaa nutti hammaataa deemaa jira. Dhaabbileen Oromoo fi warri amma akka obbo Jawaar Mohaammed fa'aa mana hidhaa jiran miira aarii keessa galanii warra kanaan yoo itti deemanii Oromiyaan yoomillee dirree nagaa ta'uu hin dandeessu. Kanaaf hawaasni keenya nagaa gochuudhaa fi abbootiin amantaa fi abbootiin gadaa dhimma kana gidduu galanii waan kana keessatti hojjetanii haraara buusuu qabu. Oromoon ganamaa kaasee sirna gadaa irratti warra lubbuu wal baasillee karaa sirna gadaatiin kan fixaa asiin ga'ee turedha. Har'a immoo yeroo jaarraa nuti keessa jirru kuni jaarraa Oromoon boqoo ol qabate keessatti Oromoon walidhee gidduu walitti garee baafatee jechuudha. Garee lama ta'ee yeroo wal nyaatu Oromoo wal nyaatu gidduutti kan wal mo'atu jira jedhee yaadu akka mataa kiyyaatti. Kanaaf wal shakkii fi wal tuffii wal rabsuurra yaada gidduu walii dhaabbannee bakka badiin jiru badiidha jennee bakka nagaan jiru nagaadha jennee yoo ilaameedhaan fixuu hin danda'in ilmaan Oromoo yoomillee rakkoo kana keessaa ba'uu akka hin dandeenye nu akeeka jechuudha. Kanaafuu hawaasni keenya please bakka jirtanutti dammaqinsaan keessattuu namoonni paartii deeggaruudhaan wal qabsiistanii wala baartanuu fi wala rabsitan isa hidhameen baga hidhame jettan isa hidheen baga hidhe jettan rakkoo kana keessaa wal baasuudhaaf bakka jirtanutti yeroon kuni yeroo gidduutti wal akkasitti garee baafatanii ati garee kana jennee wal nyaannu son taane yeroo kan hidhame itti baafannee yeroo kan du'aa jiru lubbuu isaatti baraarrannee ergii inni baraaramee ka'e immoo rakkoonni keessa jiru rakkoonni hojjetaa jiru irratti immoo ammas deebinee dubbannuudha malee yeroo kana keessa aamilee walitti dhaanee gareedhaan wal qoomnee ati shaneedha ati kaafaadha ati odeeppaadha ati oppiidiyoodha jenneetti wala baarru Oromoon diinaaf daandii bannee diina ofitti kofalchiisaa jira jechuudha. Yeroo kana keessa Oromoon jaallatus jibbus beekaan Oromoo hidhamuun gaarii miti jechuudha. Kan akka Jawaar Mohaammed galata Oromoo biraa qabu keessattuu hidhamuun yeroo kana keessa gaarii miti. Tokkummaa yeroo dubbatu an paartii siyaasaa jedheen dubbatu xawalwaalleen warra siyaasa tokko jala deemanii yeroo siyaasa tokko bira dhaqanillee siyaasa sana fakkaatanudha malee nuti yoomillee taanaan paartii odeeppaa miti, paartii kaafaa'oo miti, paartii abaa'oo miti, paartii Oromooti miti. Saba keenya taanee jiraanna, saba keenya taanee hojjenna jechuudha. Namni saba ta'ee hojjete yoomillee fokkatu jechuudha. Xawalwaallee jechuun warra iddoo dhaqetti fakkeessuu jaallatu jechuudha. Bakka dhaqetti yeroo paartii isa kana bira dhaqee paartii sana fakkaatee jechuudha. Waan paartiin isaa balleessu kana hunda himuu hin barbaadu jechuudha. Gaarii paartii isaa qofa himee warra kaan warra abaaruudha malee nuti paartii kaafaa'os hin eebbisnu, paartii odeeppaas hin eebbisnu, paartii warra maqaa baawwatiin deemanullee hin eebbisnu jechuudha. Dhugaa warra dhugaa hojjete gidduu deemne jechuudha. Paartiin abaa'oo yoo waan gaarii hojjete abaa'oon gaarii hojjetee jira iddoo kanatti badii hojjetee jira jennee itti qeeqna. Yeroo odeeppaa waan gaarii hojjete odeeppa waan gaarii hojjetee jira waan kana balleesseera jennee itti qeeqna. Yeroo kaafaa'oon waan gaarii hojjete kaafaa'oon waan gaarii kana waan gaarii hojjetee jira waan kana balleesseera jennee itti qeeqna malee paartii tokko murna paartii tokko ta'ee namni jiraatu yoomillee Oromoodhaan wanni ni jijjiirama tokko fiduu danda'u jiru. Maaliif namni yaada sammuu isaa keessatti waa'ee siyaasa isaa qofa waa'ee paartii isaa qofa baadhatee deemu yoomillee dhageettii paartii biraa qabaachuu hin danda'u. Osoo kana hunda dhiisnee hawaasa keenya taanee jiraanne paartiin kun hundi isaanii ergii maqaa Oromootiin deemanii paartii kamtu dhugaa dubbate iddoo kamitti qeequu qabna iddoo kamitti immoo aamilee ta'uu qabna jennee gidduu dhaabbannee yeroo wanni paartii badhaadhinaa waan gaarii hojjete jennee gaarii isaa lafa kaa'uu danda'u qabna. Yeroo inni paartii kaafaa'oo waan gaarii hojjete paartiin kaafaa'oo waan gaarii hojjetee jira jennee lafa kaa'uu qabna. Yeroo paartiin abaa'oo hojjete paartiin abaa'oo waan kana gaarii hojjete jennee ragaa ba'uu qabna jechuudha. Yeroo inni balleessellee akkanatti qeequu qabna jechuudha. Nuti qeerroon Oromoo yeroo ammaa kun an akka mataa kiyyaatti paartii tokko ta'ee dubbadhu osoo hin taane paartii badhaadhinaan na bita osoo hin taane paartii kaafaa'oon na bita osoo hin taane paartii abaa'oon na bita osoo hin taane paartii Oromoodhaaf hojjetu dhugaa Oromoo irra dhaabbate yeroo inni waan gaarii hojjete kamittuu nan faarsa jechuudha akka mataa kiyyaatti. Kanaaf warri immoo murna paartii tokko ta'anii murna paartii tokko abaaru yeroo paartiin tokko hojjete keessaa biliqqisee immoo gara kana dhufu warra sanatti waan badaadha malee nuti kan gaarii hojjete qofa kan faarsinu. Murna paartii tokko taanee hin deemnu jechuudha akka mataa kiyyaatti kana jechuudha. Kanaaf hawaasni Oromoo kaminuu jechuudha warri waa'ee siyaasaa illee hin beekne siyaasa keessa baatanii maqaa keessaniin waan meeqatu baduu danda'a waan ta'eef yeroo kana keessa afaan osoo qabattanii baay'ee gaariidha jechuudha. Keessattuu beektonni keenyas
yeroo waan tokko dubbattanu fakkeenyaaf yeroo ammaa obbo Jawaar Mohammad hacuuccaa guddaa keessa jira. Yeroo warri diyaaspoora ammoo biyya laataa maqaa yuutiin kijibanu dhugaan Jawaar Mohammad biyya keessa hojjetamaa jiru hundinuu bifa sobaatti dhaga'uu danda'a hawaasni Oromoo. Kanaaf isin waan dhugaa qofitee manxansuu, waan dhugaa qofitee dubbachuu, waan achi hojjetame hunda hawaasa Oromoo biraan yoo geessan yoomillee yaadni keessan fudhatama godhachuu danda'a. Isaafillee sagalee ta'uu dandeessu, isaafillee furmaata ta'uu dandeessu. Waan nuti asii kijibnu dhugaa Jawaar Mohammad biyya keessa dhoksuu danda'a waan ta'eef. Kanaafuu yeroo kana keessa dhugaarra dhaabbannee abboolii gadaa, abboolii amantaa kakaasne yeroo kana keessa hayyuun keenya mana hidhaatii ba'ee abbooliin gadaa fi abbooliin amantaa gidduu dhaabbatanii akkuma yeroo darbee waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuudhaaf gidduu deemaa turan hammallee warra kana walitti araarsuudhaaf ibidda gidduu jiraatti jiru walitti araarsuudhaaf akka jaarsolee biyyaatti, akka abboolii amantaatti, akka abboolii gadaatti yoo hojjetan Oromiyaan ammas nageenya argachuu dandeessi. Daandii nuti ammarra jirru kanaan Oromiyaa yoomillee nageenya argachuu hin dandeessu. Nageenyi Oromiyaa keessatti yoomillee dhufuu hin danda'u. Maaliif yeroo hayyuun Oromoo hidhamu kan Jawaar jaallatu yoo 50 ta'e kan mootummaa biyya bulchu jaallatus 50 ta'uu danda'a. Biyya tokko keessatti garee baafannee yoo wal nyaanna ta'e yoo dhugaasa kanaa dhoksinee dhugaasa kanaa miccirree isa kanaan mormina ta'e yoo isa kana kan sasanaa miccirree kan isa kanaatiif mormina ta'e rakkoo kana keessaa bahuu hin dandeenyu. Gidduu jiraatti nageenya buusanii rakkoon eessa jira? Oromoon maal gochuu qaba? Akkamitti deemuu qaba? Qeerroon akkamitti deemuu qaba? Beektonni akkamitti deemuu qabu? Hayyoliin akkamitti deemuu qabu? Jaarsoliin akkamitti deemuu qaba? Qarreen akkamitti deemuu qaba jedhanii abbooliin amantaa fi abbooliin gadaa gidduu deemanii yoo dubbatan rakkoo kana keessaa bahuu dandeenya waan ta'eef hawaasni Oromoo bakka jirtanutti nagaa biyya keenyaatiif lallabuu, nagaa biyya keenyaatiif dubbachuu, siyaasa tokko miidhagsuudhaaf jettanii kijiba adda addaa ooftanii yoo deemtan dhugaa waan paartii sanaa dhoksuu danda'a waan ta'eef yeroo baay'ee wanni dhugaa Jawaar Mohammad dhoksu, wanni paartii isaa dhugaa isaa dhoksu warra diyaasporaati jechuudha. Diyaasporaan dhugaa tokko fideetu soba kiloogiraama meeqa yeroo itti fide dubbiin isaas wal keessa baxabatama. Dhugaa mootummaa biyya bulchaa jiru kan balleessaa jiru kaabineedha jechuudha. Kaabinee waan xixiqqoo arraabdee bartee nama mootummaa kana gargaaru fakkaattee yeroo mootummaan kun dogoggorellee imshuu hin dogoggorre mootummaan kun dogoggora hin qabu mootummaa nagaati jettu warra sanatu mootummaa kanaa fi hawaasa kana walitti buusaa jira jechuudha. Kaadiree wama guyyaan ittiin bultu, wama guyyaatti ittiin nyaattee oltuudhaaf saba keenya yeroo burjaajessitutti maqaa mootummaa keenyaa xureessaa jirti jechuudha. Akkasumas warra maqaa Jawaar Mohammad balleessaa jiru warra yeroo Jawaar dogoggore inni kun dardara miiraarii keessa galee waan hin taane hojjechuu danda'a, waan hin taane dubbachuu danda'a. Namni kun nama ijoolleedha, nama yeroo dubbatu miiraan dubbatu, miira kana keessa immoo namni ni dogoggora. Dogoggora isaa kana Jawaar dhaabbadhu bakka kanaatti waan gaarii nuuf hojjettee jirta jabaadhu jedhanii yoo bira dhaabbanne akkasitti uummata keenya illee dhugaadhaan faana fuunee deemuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenya yeroo ammaa burjaajee jira, garatti dubbatu dhabee jira, dhugaan garasiin jirtu wallaalee jira. Kan dhugaa wallaalchisaa jiru nuti keessattuu hawaasni biyya laa kun kaleessa hawaasa keenyaaf furmaata taane har'a immoo hawaasa keenya irratti yeroo diina taanu yeroo kan hidhamellee akka inni mana hidhaa keessaa hin baane mootummaan kun illee miira keessa galee rakkoo addaa akka inni irratti raawwatu kan godhaa jiru nuyi waan ta'eef rakkoo kana keessatti wal ilaaluu dhiisnee tokkummaan kaanee hojjechuu qabna jechuudha. Inni biraan qabxiin koo lammaffaan dhimma jecha Maamad Saayidii wal qabsiisee yeroo ammaa kana keessa artisti Caalaa Bultumee mootummaa biyya jiru waan deeggareedhaaf warri kaleessa dhugaa Maamad Saayidii fi akkasumas Caalaa Bultumee sagalee isaa akka inni ol bahee dhiifaman gaafanne, akka inni ol bahee akka sirna gadaatti hin fixanne lakki dhokadhu miidiyaa keenya si dhoksa, beekumsa keenya si dhoksa, nuti artistiidha, nuti beekaadha, nuti hayyuudha jedhanii dhugaa ilma namaa dhoksaa turan yeroo ammaa immoo ittiin Caalaa Bultumee yeroo tuttumatan hin argina jechuudha. Caalaa Bultumee irraa dubbachuu osoo hin taane Caalaan Bultumee irra yoo fedhe Abiyyi deeggaruu danda'a, yoo fedhe Daawud deeggaruu danda'a, yoo fedhe Jawaar deeggaruu danda'a. Garuu dhugaan ilma namaa irratti dhiiga ilma namaa cobse yoomillee isa baasuu hin danda'u jechuudha. Caalaan Bultumee kaleessa sirraa kan dubbachaa turre, dheengaddas kan irraa yaa turre, bahitii dhiifama gaafadhu, bahitii maatii mucaa kanaa akkaataatti dogoggortee hojjette maatii mucaa kanaa dhiifama gaafadhu akka sirna gadaatti fixadhu gaafa jennu kan dhaqee miidiyaadhaan waraabellee hin ukkaamsaa ture.
kan maqaa artiitiin biyya laa jirullee sagalee maallaqa ergee fi hin ba'in hin dubbatin namni waa si godhuun jiru nuti booda kee jira jedhee warri isa dogoggorsaa ture har'a immoo waan biraa dubbataa jira. An har'as Boris warri dhugaa Maammed Said dhokse yoomillee rakkoo kana keessa rakkoon kun isa mudachuun istu jechuudha. Dhiiga waan taateef dhugaadha waan taateef warri dhugaa argaa kaleessa dhugaa Maammed Said micciiree dhokse dhugaa Maammed Said gaaf takka ifa ba'e isaan kana immoo bakka isaanii geessuuf deemaa jechuudha. Wannan caalaa bultumeetiif dhaamu har'a paartii barbaade deeggari. Yoo feete Itoophiyaa dhiisitti iddoo biraatii deeggari. Yoo feete nafxanyaa deeggari. Dhimni siyaasaatii dhimni dhiiga namaa wal adda jechuudha. Warri dhiiga Maammed Said qoosaa gootanii illee ittiin namas faraarraatan dhiigni ilmoo keessanii dhiigni keessanillee borillee akkanatti cobuuf deemaa jechuudha. Kaleessa yeroo namni imimmaan buuse haati hiyyeessaa nama itti mattu dhabdee fira itti mattu dhabdee adraa dhugaa ilma kiyyaa naa baasaa jettee sadarkaa abbaa gadaa Oromootti sadarkaa miidiyaa irra biyya keessa OMN'tti imattee dhugaan si Jimma keessatti waraabamee dhugaa si ukkaamsaa turtan South Africa keessatti dhugaa isaa ukkaamsaa turtan yeroo ni biyya galillee dhugaa isaa ukkaamsaa turtan har'a yeroo waa dubbattan hedduu nama qaanfachiisaa jechuudha. Har'a caalaan bultumee waan fedhe deeggaruu mirga qaba, waan fedhe dubbachuu mirga qaba, waan fedhe jechuu mirga guutuu qaba. Haa ta'u malee dhiigni Maammed Said yoomillee isan gaafatti isa hin dhiistu jechuudha. Oromoon akkanatti beekuu qaba. Har'a waan barbaade bahee dubbachuu danda'a. Har'a waan barbaade bahee deeggaruu danda'a. Har'a waan barbaade dubbachuu danda'a. Warri kaleessallee dogoggoratti caalaa bultumee naqee warra maqaa ayyuutiin deemu, warra maqaa artistootaatiin deemu, warra maqaa abbaa gadaatiin deemutu akka inni bahee dubbanne, akka inni dhiifaman gaafanne, akka inni akka sirna gadaatti hin fixanne warri godhaa ture har'a si tuttuquu eegalaniiru kunoo. Bor immoo viidiyoo kee ol baasaniitu si tajjeessisiin jechuuf deemanii jechuudha. Kanaaf namni yakka dalage, namni dhiiga namaa cobse, namni karaa malee ilma namaa ajjisee dhokate yoomillee jalaa ba'uu danda'u jechuudha. Kanaaf warri waan kanaan illee barruu adda addaa mammaxxessitanii waan kanaan tuqxanii Oromoon kan kaleessa Oromoon Jimmaa miira keessa galee sadarkaa kana ga'e tokkoffaa jecha Mararaa Guddinaa hawaasa Jimmaadhaan jedheedha. Lammaffaa dhiiga Maammed Saidtu hawaasa Jimmaa gube. Hawaasni Jimmaa abdii dhabee hayyuun Oromoof hojjeta namni dhugaan Oromoof hojjete jedhee hamanee jalaa deebi'uunsaa kana lamaan irratti naamantan naamanuu baattanittis. Anis akka mataa kiyyaatti warri dhugaa Oromoo fuudhee deemu, warri abbaa gadaa jedhamu, warri hayyuu Oromooti jedhamu, warri dhiiga namaa dhoksu ati qabeenya, ati artiidha, ati abbaa qabeenyaati, ati hin beekamtaa dhokachuu qabda jedhee dhiiga hiyyeessaa dhoksu dhiiga isa kamiin mormuudhaa fi hayyuu ittiin jedhame kan jedhu akka mataa kiyyaatti anallee of nagaafachiisaa ture jechuudha. Kanaaf Oromoon yoomillee Oromoon dhugaadhaan hojjete, Oromoon haqa Rabbi kenneef lafa kaa'e hayyuun haqaan hojjete yoomillee milkaa'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu Oromoo gidduutti ibidda naqne akka kana kan balleessu dhoksinee badiin sun immoo har'a Oromoo ittiin jeeqaa jira jechuudha. Hawaasni keenya kan inni miira keessa galee miira jibbaa keessa sooshaal miidiyaa kanarratti illee wanni mul'atu wanni xiiqitti hawaasa keenya ganda godhee dubbachiisu warra kijiba fuudhee ol kaa'ee dhugaa godhee dhugaa immoo lafa jala dhoksee ati dhokadhu jedhu kanatu miira keessa nama galchaa jechuudha. Kanaafuu dhugaan hunda keenya iyyuu gaafachuuf deema. Oromoon sirna gadaa keenya ganamaa sana qabannee dhugaarra dhaabbannee hojjenne yoomillee milkaa'uu dandeenya waan ta'eef hawaasni keenya bifa kanaan tokkummaa isaa uumee kan kaleessa dhugaa dhoksellee waan ittiin dhokse gabbahee uummata kana dhiifama gaafatee kanarrallee hidhamee jiru kanallee baafannee ergii baafannee kaanee yoonni mootummaatti balleessee jiraate kana balleesse jedhee abbooliin gadaa abbooliin amantaa giddu galanii dubbachuu qaba. Yoonni hin balleessinellee mootummaan kun yakka irratti hojjetaa ture hawaasa keenya dammaqsanii nama kana dhugaasaa gabbaanii himuu danda'u qaba jechuudha. Dhugaa nuti atteenyee hin beeknu. Inni kunis dhugaa sitti fakkeessa, inni sunis dhugaa sitti fakkeessa. Dhugaa kana keessa arguu waan dadhabneef hawaasni keenya tokkummaadhaan bakka jirutti kaanee kan hidhame baafannee kan rakkoo keessa jiru rakkoo kana keessaa furree biyya keenya nagaa gochuudhaaf keessattuu rakkoo kana kan furuu danda'anu abboolii amantaa fi abboolii gadaa waan taataniif dhimma kanarratti akka nuuf hojjettan gamanumaan isin gaafanna akka qeerroo Oromoo tokkotti
arra sagantaa qabannee dhufnee asumatti kan godhamnu ta'a. Egaa torbanii guyyaa guyyaatti sagantaa addaa qopheessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Isinis karaa YouTube channel keenya Tokkummaa Show fi akkasumas page keenya Tokkummaa Showtii yeroo hunda yoo nu hordoftan achirraan isinii dabarsuu dandeenya waan ta'eef nu hordofaa isiniin jenna. Inaaffaa fi siyaasaa fi maal adda addaatiin wal qooduu dhiisnee viidiyoo seenaa Oromootiif ol ta'u, viidiyoo waan gaariidhaan ol ta'u, viidiyoo dhaloonni dhalootaarraa waa barachuu dandeessu waraabnee karaa YouTube channel keenyaatiinis karaa page keenyaatiinis yoo hojjenne hawaasa keenyaa bor seenaa gaarii dalaguu dandeenya waan ta'eef wantoota adda addaa osoo arraba adda addaa waan adda addaa dhiisnee waan dhugaa Oromoo irratti an siyaasa isa kanan deeggara ati isa kana deeggarta inni kun jibbamuu qaba inni kun jaallatamuu qaba dhiisnee dhugaa Oromoo gidduu yoo hojjenne yoomillee Oromoodhaaf furmaata fiduu dandeenya waan ta'eef hawaasni keenya iddoo jirtanutti dhugaa Oromootiif hojjedhaa jenna. Karaa kanaan nu hordofaa yeroo hundaa sagantaa keenya kana isin biraan geenyu ta'a. YouTube channel keenya subscribe godhaa, page keenyas like godhaa, achiin nu hordofaa jenna. Sagantaa keenya guyyaa guyyaatti dhimma Oromoof Oromummaa fi akkasumas rakkoo adda addaa waan dhageettii adda addaa qaburraa kan isin biraan geenyu ta'a. Galatoomaa ulfaadhaa jenna. Sagantaa keenya asumatti godhamna. Yeroo gaarii isin haa ta'u.